Pretoria became, instead of a foundation, instead of a starting point for new comprehensive political settlement, it became a starting point for new formation of war alliance. ዛሬ ምንድነው እየተሞከረ ያለው? ላስት ማንት ስጽፍ ብዙ ሰዎች ጦርነት ብቻ ነው ሊሰማ ሲሉ ነበር። what was I saying? Be careful. አብይ መጀመሪያ ላይ ምን ፈለገ? የትግራይ ኃይሎችን ይዞ በአንድ ይዞ መዝበት ፈለገ። about 2 years ago ተረባርበን አከሸፍነው። የትግራይ ኃይሎችን ሌሎችን ተረባርበው አሁን በትግራይ ኃይሎች መካከል የተከፈተውን ክፍፍል ተጠቅሞ he want to go to another war. ሌላ ነገር አይደለም. because he want to deflect from the internal problems. so እናዋጣው ምንድነው ጎበዝ? as Ethiopia, let me speak. Ethiopia cannot afford any more war. አይደለም ከሌላ ሀገር ጋር ከሌላ ቀበሌ ጋር አንችልም ጦርነት. we cannot. Our mission should be, our objective should be to stop all ongoing wars and prevent any new ones. የኤርትራ መንግስትም ቢሆን ከዚህ በፊት ሁለቱ መንግስታት አንዱ ያንን ተቃዋሚ የመደገፍ አንዱ በሌላ ውስጥ የመግባት ሂደት አለ። ይሄ አውዳሚ ነው። ኢንስቴድ አሁን እየተደረገ ያለውን ሁኔታ ዲስክሌት አድርጎ ሁለቱ ሀገሮች እንደ ሁለት ሀገር የመደራደር የመነጋገር what are we fighting over? What? You know 1998 ምን ብለው ነው የቀለዱበት? what did I say to ኢሳያስ እንመለስ? two bold men fighting over a bomb እኮ ነው ያሏቸው። remember? because they are fighting over a body man የተባለ look ኢትዮጵያ የኤርትራን ወደብ ያስፈልጋታል። የኤርትራ ኢኮኖሚ ደግሞ የኢትዮጵያን ማርኬት እና ፕሮዳክቲቭ ካፓሲቲ ያስፈልገዋል። we cannot be truly independent of each other, you know. So what we need to do, we need to be loud. We need to create a broad peace coalition. ከኤርትራም ከኢትዮጵያም ከተለያየ ወገን at a minimum no war. We don't want war, not in my name. እኔ ሰው ራሱ አብሮኝ ባይቆም I said it in the run up to the Tigray war. I say it again. I will do whatever it takes to make sure Abiy cannot take us to another war. Because in the ሀገር አንተርፍም፣ ኤርትራም አተርፍም፣ ኢትዮጵያም አተርፍም። Who are we fighting for? Why? So እሱን በዛ እንትን እናድርገው። ጋፊኒ ብራዱ ፈካ የኑሮ ውድነቱ ምን እናድርገው ላልከው ጦርነት ይቁም። ዳዝንት ማተር ባይ ዘ ወይ ኢኮኖሚውን የገደለው መለስ ከሞተ ጀምሮ የቀዘቀዘ ነበረ። በተለያየ ፖለቲካል ክራይሲሱ ነው። ፖለቲካል ክራይሲስ ሌድ ቱ ሴኩሪቲ ክራይሲስ ኪል ዘ ኢኮኖሚ። ጦርነት እስካልቆመ ድረስ አይኤምኤፍ ምን ነው አሁን ሰጠን የሚሉት 10 ቢሊዮን ምናምን ትሪሊየን ቢሰጣቸው የተቀደደ ጀሪካን ነው። የተቀደደ ጀሪካን ውሃ ብትጨምሩበት ይሞላል አይሞላም? so stopping the war is necessary. qabsoon oromoo hayyuu hedduu nyaatte silaa bilaashii tasaa geessuu barbaaddanii ukkata kata qabra hanjamaa qabdanii akka baay'ina keenyaatiin aarsaan dhuga malle xiqqaadha. dhugaa nama qaqqaalii nama bareedaa gurguddaa dhabne baga dhabne osoo dhabuu baanne namaa huntaanu nutulleen itti wareegamne tuuffatamaa dhiitamaan jiraanne osoo hayyoonnis maqaa dho'etan sun sodaatanii hayilee fida fakkeenyaaf jarman ture hambarg is a brilliant professor achi ta'uu danda'e baaroo tumsaa successful ministeera fedhe nama ta'uu danda'e jaarraa abbaa gadaa ilma fiudaalaati bara ilma tujjaara waaqoo guutuus akkas sadoof qananii yeroo sanii san laalanii osoo ta'anii turreen hun xaraaranii nutis wadal harree taanee kuma itti fufna turree jechuudha.
wadalummaa harree jala aarsaasaan nu baasa. Nutis wadala harree taane ilmaan keenya harree biraan goona. Ni qabsoofnaa jechuudha. Waa'ee marii kaabaa ofii abaa'oo jaarnoonni ibsa kennanii jira. Wanni beekamuu qabu ejjennoon rakkoon biyya sanii ta'u Oromiyaas ta'u Itoophiyaa mariin furamuu qabdi jedhu ejjennoo dhaabbilee lamaaniiti durumaa'u. Gaafa biyyatti gallee irraa kaafne yaalii hedduu goone keessatti rakkoon Oromiyaaf taate rakkoon Itoophiyaadhaan afaan qawwee osoo hin taane mariidhaan furamuu qabdi. Mariidhaan nuti qophiidha ibsi yeroo hedduu hunda bahu kanu. Handidee wayyaaneen Muhammad Diidamii torba caccabsee isin bulchite yaadni isin bulcha. Wayyaaneen Muhammad Diidamii torba Tigraay keessa opposition tokko hin turre Oromiyaan leen jiraatu jee humna hin qabneen fadhiidummaa isaa irraanfatee harka laamshaadhaan nu dha'uu deeme harki irra caccabe Abiy Ahmed. Kanaaf wanti paartileen amma godhan ammas mootummaatu eegale isaanii miti. This was initiated by Abiy Ahmed. Maaliif? Baatii sadii dura dippiloomaatonni dhaqanii kadhatan martifatanii jibbiiffatanii marii obbo wajjin gootu irra deebi dide. Yoo xiqqaate warra siviilii kan hojii haasa'e hin barbaadu. Fitadheetiin jira. Xiqqoo rarraasnaan. Abiy Ahmed booyaa jaldeessaati. Abbaan ree booyaa jaldeessaa beektanii? Saataa jaldeessaa. Haadhaan jaldeessaa hoggaatee adii jalatti qabatee dura ni dhaatata. Bokkisee gamaa gama utaalee yaanee damee kana cabsee darbe. Aduma tolsiituun albaatii gadhiisa. Aduma siituun ilmoolee isaa gad darba. Gaaf kaaniif lafa badda jechuudha. Wanni inni amma godhaa jirus laafatu. Kaayyoon inni deemuu maali? Tokko araaraan barbaade jeeti qilleensa amma deemu kana jalaa ba'uu fedhe. Arreef yaadate Oromoon tokko ta'uu qaba. Ejjennoon har'a geessan maal isaan? Oromiyaa irratti mootummaa ce'umsaa dhaabatu jedhanii ni jiru. Lolli Oromiyaa keessa jiru mariidhaan haa furamuu jedhanii ni jiran. Anaabii guutuu qaban jedhanii paartiilee san waaqatittuu inni isaa taa'u gaafii lafa xixiqqoo kana gaafiilee muraasa minimaal deemaan dhiyeessanii jiran. Oromiyaa irratti mootummaan ce'umsaa ijaaramu dhuguma tokkummaa Oromoo barbaanna waruma kalee Try. It's working. Lem. More battery. Me. Okay, let's see. Okay. So, kabinet partner keessakan There you go. It worked. kabinet isaan geessan kana ni deebisa mun deebisu walumaan laalla. An akka kiyya yoo gaafattan Abiy Ahmed aangoorra jiru mariin ilaaf ilaameedha ta'uu hin danda'u jeetiin jala mureetiin jira. Kan ammoo qabatamaan lola Tigraay kan akka achi hin geenyeef gaafa dhayinee irraa kaafne every time we tried jarrinis gaafa sin galleeftu koree jaarree koree manguddoota gama obbiyootis gama abaa'ootis adda addaa jiran warra tippellee firraayis dura tola jeeti booda diigi. Dubbiin Amaara Oromootuun gadi fagoodha. Mariidhaan jenneeti eegalle bulee cuufaa isaan keessaa kan namni jiru ofee dhaamsa. Amma Oromoon wal jidduutti wal hubachuu qabdii jedhanii girgii godhan kana baatii jaha
hayyuun Oromoo beekan Oromoo irratti chaate gaaddisa Oromoo gaddaam kuudee kana irra godhuuf deeman jee garagalche hidhaa baana amal sadeen isin calli jettan kan yoo xiqqaate initiative lama kanaan keessa hirmaatee ture tokko marii Oromoo fi Amaaraa lammaffaa fuuneeti ministeera nageenyaa jalatti amma ambaasadara ta'ee DC dhufe kana inni ministeera ture Alamuu Simeeraa keessa jiran Dr. Biqilaa fa'aa keessa jiran mootummaan raayis monitoota raayis Amaarrii fi Oromoon ni jira jedhamu kan jiru hundi walii gahee gargaarsa gamaa gamaa barbaanne US raayis UK raayis Poland raayis finne marii goonee jechuudha marii eegalle warri akka kiyyaa kun yoo keessa jiran inni baara jenneetti keessaaf leef duubumaa gargaara marsaa lama deemee namni waan siireesii waliin haasee beekaa qabsa wanni faalloo jamuun sun hin jirtu fincilli kun hin jiru Amaara keessaa warra achi hirmaatu hidhaa boodenumaa deemee horii mootummaa akka hin hirmaanne godhe diigee jechuudha ta'uu wajjin godhamte eegaan bahee keessaa wanni suduudaan irratti hirmaate marii booda Tanzaaniyaa tas beekan carraaqqii meeqan gama adda addaatiin warra oboos fedhii isaatiin miti gara humna waraanaatiin tireeyineeti tole jee harka 95 walii galan 95% booda ergee ijoollees duchisiisee diige I, Jawar Mohammed, do not believe Abiy Ahmed as an author of desire for peace. Inka mujhe din mukte fadinge. Hanga inni jirutti lu fuman jiru mari lo itu mukab. Anak kiyati mari godamu kabu Oromo jiddutti. Sabab ra jiddutti mari godamu kabu. Abi boda tokko abi nu fuda kan kunne. Akan firra kuchifna. Lama Abi boda dal gafila rem waktu wae moyale sun fanji mallatan nukai kun sandaran biya dafa chase walin nake berade mudel isa boda namni kenya bi kenya kolin fil the discussion should be we shouldn't really waste our time with him the discussion should be how to save our people and our country from Abi how to ensure there is no further disintegration after Abi. Discussion should be about post Abi. Namni mootummaa san keessa jiru yoo ala kanaa tattaate malee namni gurbaan kun hanga jirutti nageenyi ni dhufa jee amanu tokko hin jiru warri bira jirus garuu carraa marii jirus fayyadamanii hoggaas ijaaraaf gabbaanii marani chaanii dhaqanii waan tokko tokko waliin haasa'uun gaariidha. Manguddoota na barena abaariidha. Manguddoonni waan yaada itu warra daldalaa ni dalaina. Isaanii soo taate haa deemaniin nutullee ni deemna garuu teenyee nageenyi sheexaana irraa namatti dhufu hin jiru. Kan waan kaasee waa yaacaaru kan akka haftan maaliif hin dubbanne beektanii? Sirna kana jalatti haqa barbaaduun hattuu wajjin mallaqa si jalaa bade hattuu si jalaa ta'e wajjin barbaaduudha. Namoonni beeknaa bara. Eenyu maaliif akkamitti kaja'u ragaa qabatamaadhaan gadi baasanii warra balleessan adabu. Amma maksa karrayyuu takkatti namana tokkorri isaanii beektanii yoo waraanuuf hin murteessin gadi hin baasin ija hin lukkisin. Sodaachisuus hin lukkiseen naanna waraana keessa waraana. Kanaafin waa'ee Hacaaluutis keessattuu waa'ee Hacaaluu kan hin dubbanneef odeeffannoo waan hin qabneef miti. Tokko bifa namuu waakkachuu hin dandeenye dhugaan sun ba'uu qabu. Lammaffaa warri akkasan hojjete Oromoon akka gaafsanii qalbii hin cabteen beektu har'allee qabliin hin fayyine.
hayti sun bifa Oromoo haqa deebisuun, Oromoo qalbii fayyisuun maatii isaa qofaa miti deebi'uu qaba. This requires an independent, irrefutable investigation and a fitting punishment for perpetrators.